dubartii qalbiin isaanii qulqulluudhaatiin amala isaanii si himaa dhageeffadhu insha Allah. Takkaffaan namatti dhihaate hunda ni amanan. Qalbiin isaanii jechuudha onneen isaanii qalbiin isaanii qulqulluudha. Talammafaadha gizee hedduu nama amananii fi nama jaalatanii dafanii miidhaman jechuudha. Sadaffaan nama jaalachuu qalbii nama jaalachuu qaban jechuudha. Nama jaalatan hedduu takka nama jaalatan. Afraffaan nama gaggaarii fi nama rifatu jechuudha. Lubbuu isaaniitiif yaaduu dura namoota isaanii dhihaateef hedduu takka yaadan nama gargaaruu fedhan sibira dhaabbachuu fedhan hedduu takka si gargaaruu fedhan jechuudha. Ifi lubbuu isiifidhaaf waa harkatuu dura yoo ati waa harkatte gammaddi. Dubartiin qalbiin siidhaa qulqulluudha amala akkasiifaa qabdi. Shanaffaan jechuudha qalbirraa si dhageeffatan tashanaffaadha. Dubbaturra dhageeffachuu hedduu takka jaalatan jechuudha. Hanga kana yoo qabaatte ati nama qalbii qulqulluuti dubartii qalbii qulqulluuti if beeki. Atillee yoo akkasi dubartii akkana qabaatte takka immoo saahiba akkanaa dubartii qabaatte jabeeffadhu. Yoo jaartii kana immoo haadha manaa akkanaa qabaatte ati carraa qabeessa.